Yoja harka fuuni daawwattoota keenya jaallatamoo bakka jirtan maratti nagaa keenya kabajaaf jaalalaa isiniif dhiyeessina. Kun qophii addaati. Qophii addaa keenyaatiin dargaggoota baankii hojii gamtaa Oromiyaa keessatti teekinooloojii yookaan industirii baankii dinagdee biyya keenyaa yookaan qotee bulaa keenyaa sochoosaa jiran keessa dargaggoo Abdii Faqqadaa wajjin turtii taasifna. Baankii hojii gamtaa Oromiyaatti daayirikteera tajaajila dijitaalaati Abdiin isaa wajjin yerootti dhimma teekinooloojii michuu irratti turtii taasifnu ta'a. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana akka turtan gammachuudhaan isin afeera. An Daani'el Tasfaayiiti. Oliyaar Badhaasaa fi Dabalaa Nagaasaa gama ogummaa teeknikaatiin na waliin turu. Isinis nu faana ta'a. Waan hojiin gamtaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaatti jiru kana muuxannoo isaanii qooddadhaa isiniin jenna. Nu faana ta'a. Abdii baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu deeddanii. Ayyee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa egaa dinagdee biyya kanaa keessatti jechuudha. Keessumaayyuu kan qotee bulaa keenya sochoosuu keessatti warraaqsa dinagdee uummata keenyatti jiru keessatti baankii lafee dugdaa ta'ee qabeenya uummata keenyaa kuusee sochoosee liqeessee deemsisaa jirudha. Mee waan sana waa'ee baankichaa dargaggoon kun hammam beeka akkatti dhufe? Galatoomi akkuma beekamu egaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hundeeffama isaa irraa kaasee qonnaan bulaan walitti dhufuun waldaan gurmaa'ee kan uumamedha. Baankiin kun jalqabuma isaa irraa kaasee kaayyoon isaa sagantaan isaa uummata bal'aa keessumatti illee tajaajila baankii argachuu namoota hin dandeenye uummata keenya hin dandeenye keessatti isaaniin tajaajiluuf kan hundaa'edha. Kana keessatti egaa keessumaa akkuma beekamu baankii industirii faayinaansiing industiriin yeroo baay'ee namoota akkamiif tajaajila kenna namoota akkamiif biratti argama jennee yeroo yaadnu uummanni keenya baadiyyaa uummanni keenya qotee bulaa uummanni keenya daldala xixiqqaa gaggeessu uummati hojiin isaanii dalagii isaanii keessumatti illee gara baadiyyaa fi magaalaa xixiqqaa jiranii tajaajila baankiitti siqanii argachuu gatii hin dandeenyeef kaayyoo sanaan hundeeffamee egaa amma kanuu gara ganna 17 jee keessa jirra edda hundeeffamne tajaajila adda addaa keessuma xiyyeeffannaa gara baadiyyaa gochuun uummata bal'aa gochuun tajaajila addaa kan gochaa dhufedha. Gara fuulduraatti illee kanuma sanaan kan itti fufu ta'uu danda'a jechuudha. Ayyee baankiin kun qotee bulaa ka'umsa godhateeti kan inni hundeeffame qabeenya qotee bulaa birrii tokko lama sanarras kan fooyya'utu walitti ida'ame jechuudha. Baankii ta'ee har'a guddatee sadarkaa guddaarra ga'ee jira. Baankiin kun qotee bulaa irraa hundaa'ee hagam qotee bulaatti dhiyoo jira? Ayyee keessumatti egaa guddina uummataa keessatti guddina biyyaa keessatti warraaqsi dinagdee baay'ee barbaachisaadha. Uummata tokko kan utubuu danda'u uummata tokko kan tarkaanfachiisuu danda'u guddina dinagdeeti. Kana keessatti immoo egaa qotee bulaa waliin hin dhaabbannu taanaan qotee bulaa bira hin gargaarru taanaan qotee bulaa gaaffii faayinaansisaa guunnuufi taanaan warraaqsa kana geggeessuu hin dandeenyu. Kana keessatti egaa baankiin keessumaa karaa waldaalee fayyadamuutiin qotee bulaa bira ga'uutiin tajaajila baankii guutuu geggeessuu keessatti yeroo tan darban hundumaa jabeessee cimsee hojjechaa jira. Ammallee gara fuulduraatti illee keessumatti egaa yeroon isaa yeroo teekinooloojiitti yeroon isaa teekinooloojii fayyadamuun tajaajila baankiin kennu uummataaf yerootti kennuu dandeessudha. Waldaalee qofa utuu hin ta'in qotee bulaa maatii bira ga'ee balbala isaanii bira ga'ee tajaajila baankii guutuu akka isaan argachuu danda'anitti kan itti deemnu ta'uu danda'a. Kana keessatti egaa yeroo waldaaleetiin deemtu keessumatti egaa hundumaa bira ga'uun rakkisaa ta'uu danda'a. Uummati keenya bal'aadha. Uummati keenya bakka adda addaatti argama. Uummata hundumaa bira geessee karaa waldaalee karaa sana geessee uummata fedha isaa guutuu dhiisuu dandeessa. Keessumatti garuu teekinooloojii fayyadamuutiin teekinooloojii adda addaa amma dhufaa jiranii kana fayyadamuutiin gara namoota hundumaa balbala nama hundumaa geessee faayidaa isaan qaban gaaffii isaan qaban hundumaa dhiyeessuuf hin dandeessa. Xiyyeeffannaan keenya gara fuulduraatti illee kana ta'a already haala sanaan hojjechaa turre amma garuu immoo guutummaa guutuutti qotee bulaa bira geenye teekinooloojii adda addaa fayyadamuun isaan bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Haalli dhiyeessii faayinaansii baankii kana akkam? Haalli dhiyeessii faayinaansii egaa keessumatti egaa qusannaa uummatarraa fudhatta qusannaa uummatarraa sassaabda qusannaa uummatarraa sassaabdu kana immoo deebistee uummataaf liqeessuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Silumatti egaa baankiin kan dhaabbatee jiru uummata bal'aanii baankiin kan dhaabbatee jiru qusannaa uummati kun goonuunidha. Isarratti immoo deebistee fedha faayinaansii isaanii guutuufiin baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana keessatti egaa waldaalee keessumaa karaa waldaalee qotee bulaa yeroo deemnu
daldala isaan geggeessan keessatti daldala idilee isaan geggeessan keessatti faayinaansii dhiyeessaa jirra faayinaansii dhiyeessaa turreerra kana keessatti egaa jijjiirama guddaa arginee jirra keessumaa karaa waldaalee qotee bultoonni walitti dhufanii gurmaa'anii hojii qonnaa qofa utuu hin ta'in gara agroo piroosesiingii keessatti akka isaan seenan agroo piroosesii qofa osoo hin ta'in gara ekspoort maarkeetiitti illee akka isaan seenan sharafa biyya alaa argamsiisuu keessatti karaa waldaalee qotee bultoonni baankiis biyyas baay'ee utubaa jiran kun egaa jirama isaanii keessatti jireenya isaanii keessatti bu'aa guddaa fidaa jira gara fuulduraatti illee keessumaa hojiin qonnaa biyya kanaaf hundeedha hojiin qonnaa biyya kanaaf akka baakboonitti kan ilaalludha kana immoo bal'isnee hojjennee baay'ee barbaachisaadha kana keessatti egaa hanqinni faayinaansii baay'ee murteessaadha yoo akkas ta'e malee akka biyyaattis tarkaanfachuu hin dandeenyu akka uummataatti illee tarkaanfachuu hin dandeenyu tarkaanfiin kun immoo hundumaa kan hammate ta'uu qaba tarkaanfiin kan waldaalee qofa ta'uu hin qabu tarkaanfiin kan baankii qofa ta'uu hin qabu tarkaanfiin qotee bulaa sammatee kan dhufu ta'uu qaba haala sanaan egaa gara agroo piroosesiingiitti gara hojii ekspoortiitti gara hojii idilee isaaniitti illee liqa adda addaa dhiyeessaa kan jirudha isallee cimsinee kanatti fufnu ta'uu danda'a jechuudha. Ayyee gaafiin koo inni itti aanu amma industiriin baankii sadarkaa idil addunyaa irra jiru baay'ee guddateeti kan inni jiru keessumaayyuu gama teekinooloojiitiin baankiin hojii gamtaa Oromiyaadha teekinooloojii baankileen idil addunyaa irra ga'anii wajjin hagam tarkaanfachaadha kan inni jiru walitti hidhamiinsi isaa maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Keessumatti egaa gara biyya keenya dhufnee yeroo ilaallu keessumaa gara liqaa gara kaapitaalaa yeroo ilaallu baankonni hundumtuu kan biyya keessa jiran namoota qusatan baay'ee qabaatanii baay'ee qabu garuu namoonni liqeeffatan hammami namoonni liqii kanarraa fayyadaman hammami yeroo jennee yaannu lakkoofsi jiru waliin simu namoonni qusatan baay'eedha namoonni dhufanii garuu baankii irraa liqii argatan immoo baay'ee xiqqaadha kana keessatti egaa maayinni maaliifidha kun kan wal simuu didee yeroo jettu mostly kan nu hojjennu isuma aadaa barameeni baankiin kan geggeeffamaa jiru aadaa barameeni addunyaan garuu amma baay'ee deemee jira addunyaan baay'ee tarkaanfatee jira keessumatti teekinooloojii adda addaa fayyadamuutiin uummata bira ga'aa jira jechuudha. Keessumatti egaa yeroo hundumaa hojii qusannaa qofa haasa'uu hin qabnu uummati gara baankiitti dhufee tajaajila baankii guutuu argachuu qaba. Kana keessatti egaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa teekinooloojii pilaatfoormii adda addaa gara gabaatti fidee dhufaa jira gara uummataatti fidee dhufaa jira. Kanaafiyyuu garuma hundumaaniyyuu gama qusannaan qofa otoo hin ta'in gama liqii dhiyeessuun gama gorsa dhiyeessuun namoota hundumaa bira ga'uun hin danda'ama namoota hundumaa gara ba'uun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkuma beektu amma yeroo baay'ee baankonni gara damee babal'isuutti hojjechaa jiranii damee bakka bakkaatti banaa jiranii nu illee hojii sanarratti illee keessatti gallee jirra. Hojiin kun garuu waggaa muraasa booda yeroo muraasa booda kan dhaabbatu ta'a. Biyyoota biraa yoo ilaalle biyyoota guddatan biraa yoo ilaalle baankiin amma gara bilbila keetti dhufaa jira. Bilbila kee fayyadamuutiin tajaajila baankiin kennu hundumaa argachaa jirta. Kanaafiyyuu damee dhaquun damee bira dhattee tajaajila fayyadamuun hin barbaachisu. Kanarratti egaa baankiin gara fuulduraa damee isaa hir'isaa kan dhufu ta'a. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa har'a gara dameelee 600 qaba. Waggaa 4-3 booda garuu dameelee keenya gara hir'isuutti deemuu dandeenya jennee yaadna. Kana kan godhu immoo sababa teekinooloojiiti sababa guddina teekinooloojii irrattidha jechuudha. Kanaafiyyuu ati as teessee baankii irratti waan argattu bilbila keetiin argatta taanaan gara baankii dhaquun si hin barbaachisu. As teessee qarshii baasuu hin dandeessa taanaan as teessee kaffaltuu hin dandeessa taanaan as teessee akkaawuntii banachuu hin dandeessa taanaan gara dameelee dhaquun hin barbaachisu. Nu illee haala sanaan kan socho'aa jirrudha jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni mana ta'anii bakka hojii isaanii ta'anii gara dameetu hin deemin tajaajila baankiin kennu guutummaa guututti argachuun gara sanatti deemaa jirra. Gara sanatti yoo deemne immoo dameelee babal'isuurraa gara dameelee hir'isuutti deemna. Addunyaa irratti illee adeemsi jirullee kana nu agarsiisa. Teekinooloojii haaraa fidaa jirra. Teekinooloojii haaraa irratti hojjechaa jirra. Teekinooloojiin kun hundumtiyyuu gara sanatti nu geessa jennee yaadna. Namoonni akkuma beektu gara baankiilee dhaqanii hiriira dheeganii tajaajila argachuu irratti baay'ee nuffisiisaadha, baay'ee jibbisiisaadha, baay'ee yaaddeessaadha. Aadaan kun geeddaramuu qaba.
moobaayilii kee fayyadamta taanaan ati hiriira eeguun hin jiru. Moobaayilii kee fayyadamta taanaan halkan kaatee fayyadamuu dandeessaa, guyyaa kaatee fayyadamuu dandeessaa, baankiin banamee cufamee sa'aanatti ge'ee kan jettu hin jirtu. Kanaafiyyuu aadaa sana barsiisuu irratti kan hundafnee jirru. Keessumatti illee mootummaan illee baankiilee biyya alaa gara biyya alaa keessatti seensisee gara sanatti nan dhufa. Mee amma isin giddu galeessa kan isin godhattanii jirtan qotee bulaadha. Addunyaa wajjin deemuudhaaf immoo teekinooloojii fayyadamuutu isinirra jiraata. Chaalenjiin isaa maal fakkaata? Wal'aansoon isaa amma qotee bulaa giddu galeessa godhachuu qotee bulaan amma teekinooloojiitti akka warra kaanii dhiyoo ta'uu dhiisuu danda'a. Inni kun wal'aansoon isaa baankii kanaaf akkam? Egaa keessumaa yeroo waa'ee teekinooloojii haasofnu adeemsa teekinooloojiin keessumaa namoonni tajaajila teekinooloojii sana fayyadamuu irratti hubannoo isaan qaban sana gabbisuu qabda. Pilaatfoormii adda addaa teekinooloojii adda addaa fiddee lafa keesseef wanti sun firii buusaa bu'aa buusaa qofa otoo hin ta'in hubannoo sana uumuun tarkaanfisa jalqabaati. Keessumaa gara qotee bulaa bira yoo deemtu teekinooloojii adda addaa fiddee akka isaan fayyadaman kaa'uu dandeessa. Garuu uummata kana hubachiisuu barsiisuu faayidaan isaa maalinni kan jedhu sana baay'ee barbaachisaadha. Keessumatti egaa kana yeroo jennu immoo waan al takkaatti hubachiistee biraa deebitu miti. Yeroo biraa yeroo hundumaa namni isaan bira qarqaaruu qabu jiraachuu danda'ama. Gara boodaan dhufna waa'ee michuullee yeroo haasofnu alatti deemaa jirru. Kanaafiyyuu uummanni keessumaa gara teekinooloojii yeroo fiddu shakkiin adda addaa jiraachuu hin danda'a. Gara baankii deemtee gara damee deemtee qarshii baasuuf qarshii gashuuf fi mana kee teessee sana gochuun amantaa maqabullee ummati amma amanaa dhufu irratti illee wanta sana kaashitti amanaa ijarratti argee harkatti yoo qabe malee amanuu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu kun immoo hubannoodha. Rakkina hubannoodha. Hubannoo sana immoo wajjin deemtee wajjin barsiistee agarsiistee indi tu indi maal fakkaata jedhu sana yoo agarsiistee namoonni hubachaa dhufuu danda'anii keessumatti gaafa isaan faayidaa isaa baraa dhufan illee isa duraa sana lafa buusanii isa kana fudhachuu irratti hin deemsa. Garuu akkuma kana immoo yeroo teekinooloojii fidduu haala infraastiraakcharii haala naannoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Keessumatti egaa akka biyyaatti infraastiraakchariin karaa mootummaa jiru maal fakkaata? Fakkeenyaaf intarneetii yoo ilaalle intarneetiin ganda qotee bulaa hundumaa ganda baadiyyaa hundumaa bira ga'ee jira. Bakka intarneetiin hin jirretti immoo akka olterneetiiviitti akka furmaata biraatti maal fayyadamuu qaba? Akka jedhu sanallee sirriitti xiinxaltee ilaaltee fiduu qabda. Wanti ati fiddu hundumtuu lafa bu'ee sirriitti tajaajila kennuu qaba. Qaba jechuuf qofa osoo hin ta'in uummati sun immoo itti tajaajilamee kanaan dura addaddummaa isaa arguu qaba. Karaa sanatti dhagaa kan nuti xiyyeeffannaa jirru wal simsiisuuf keessatti egaa haala biyya keessa jiru haala guddina jiru haala infraastiraakchariin jiru haala uummati keessa jiru hundumaa wal simsiiftee deemuu qabda akka jedhu sanadha. Biyya biraas yeroo fiddu keessumaa haala naannoo baruun baay'ee barbaachisaadha. Haalli biyya biraa jiru tokko miti haalli biyya keenya jiru tokko miti uummanni biyya keenya tokko miti. Kanaafiyyuu waan uummata koo duukaa hin deema uummata koo duukaa deemuuf akkam gochuu qaba kan jedhu sana salphaatti uummata hubachuu danda'u. Haala sana baay'ee deemuun baay'ee barbaachisaadha. Baankiin illee daandii sanarra qabatee kan deemaa jirudha jechuudha. Ulfaadhu mee amma asirratti kan argamaa jiru teekinooloojiin koop yeroo dhiyootti laawunchii godhe keessaa michuudha. Teekinooloojii michuuti. Teekinooloojiin michuu kun maal inni daawwattooti keenya warri isin maamilli keessanis warri isin hin beeknes akkasiin baraniif waa'ee michuu nu ibsime. Michuugaa moggaasuma isaa irraallee yookaan baay'ee gaarii natti fakkaata. Michuugaa afaan Oromoo keessatti michuu nama jettu hin jiraata. Michuun nama jaallee kee ta'uu danda'a. Michuun nama yeroo rakkina kee yerootti dhiphattee nama si bira dhaabbatudha. Iccitii kee illee nama ati himattudha. Isumarraa kaanitu kan moggaasa kana finne uummati keenya baay'een akkuma sila kaasuu yaale keessumaa gara dhaabbata faayinaansii gara baankiitti yoo dhufne uummata akka inni liqeeffatuuf kakaasna malee uummanni akka dinagdeetti ba'ee hojjetuuf akka inni dalaguuf dhiyeessa faayinaansii keessatti baay'ee dalagaa hin turre. Kanaafis dhagaa namoonni liqeeffataniif namoonni qusatan lakkoofsi isaanii garaagarummaa guddaa kan inni qabu. Michuun keessumatti namoota hanqina faayinaansii qabaniif keessumatti daldala xixiqqaa namoota geggeessaniif kan itti faayinaansii dhiyeessunudha kan itti liqii dhiyeessunidha. Moosaajiidha appilikeeshiniidha. Bilbila isaaniitti fe'uudhaan bilbila isaaniitti kaa'uudhaan isarraa gaaffii liqii dhiyeessuu qabanidha. Keessumatti gara baankii deemtee yeroo gaaffii liqii dhiyeessitu wabiidha yeroo baay'ee uummati kan rakkatu. Wabii dhiyeessee qabeenya dhaabbataa qabaatee liqii gaafachuun xinnoo rakkisaadha.
Uummatni immoo keessumaa daldala xixiqqaa geggeessan immoo qabeenya dhaabbataa hin qabanii daldala isaanii xixiqqaadha. Daldala isaaniif idilee sanaaf immoo faayinaansii wayii hin barbaadanii faayinaansii sana dhiyeessuuf immoo gara baankii dhaafanii wabii dhiyeessuu hin danda'anii kan hubachuun egaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa otoo wabii hin gaafatiin keessumatti illee gara dameellee tun naqiin bu'aa ba'ii liqii kennu keessatti jiru hundumaa otoo adda hin baasiin haala salphaa ta'eetiin haala ammayyaawaa ta'eetiin bilbila isaaniitiin fayyadamuun liqii xixiqqaa kan isaanii itti argatanidha michuun jechuudha. Michuun ammam kuufachuu qaba namni tokko liqii sana argachuu immoo duwwaa marattuu liqeeffachuu danda'a? Yaa keessumatti gaanuun amma kan ka'aa jirru namni kamiyyuu michuu liqeeffachuu hin danda'a. Hamma kana kuufadhu hamma kana qusadhu ka jedhu hin jiru. Gara fuulduraatti garuu maalinni amma adeemsa kenna liqiinsi keessatti nama tilaattu sanaaf liqii kana naa deebisuu hin danda'a. Ka jedhu sana baankiin keessumatti kan liqeessitu qarshii uummataadha. Qarshii liqeessituun immoo deebi'ee kaffalamuu qaba. Kana keessatti egaa kireedit skooringii wanta jedhamu sanadha kan michuun fidee dhufe. Kireedit skooringiin kun maal godha? Namni dhufee liqeeffatu tokko haala salphaatiin yooma sitti hime ati hiriyyaan qabaatta. Hiriyyaan kee dhufee liqii si gaafata. Liqii gaafa si gaafatu liqii kana kennuufis hin dandeessa dhiisuuf hin dandeessa. Kanatti kennuufi dandeessu kanaan dura adeemsa walitti dhufeenya qabdan irratti hundoofteetudha. Namni kun akkamidha? Kanaan dura liqeessitee liqii kana si deebisee jira. Mindaa qaba, iddootti si kaffaluu qaba. Kan jedhu sana edda hundeeffatte booda liqii kana laachuufi dandeessa. Kanumatti mootuma daandii irra deemtu namni tokko dhufee liqii si gaafate liqii hin laattuufi. Maaf waa'ee nama kana hin beektu, maal akka ta'e hin beektu, naa kaffaluu danda'a, naa kaffaluu hin danda'u hin beektu. Yookaan immoo kanaan dura nama si liqeeffatee liqii kee nama sa'aatitti si hin deebisne liqeessituufi. Because kanaan dura waan ittiin gadi beektuuf jechuudha. Karaa michuus yoo dhufne sana staabilishii gochuu barbaanna. Namoota nuun liqeessinuuf kun tiraak riikardii akkamii qabani? Ulaagaan samaa inni maal keessa darbuu qabu maal gaafata? Tokkoffaa hamma kan qabnu piroodaaktiin keenya daldala keessa kan seene ta'uu qaba namni kun. Daldala keessa seene jechuun guyyaatti daldala hin daldala, waa hin gurguraa, waa hin bitaa jechuudha. Kanaafiyyuu gara baankii deemee tiraansaakshinii wayii geggeessuu hin danda'a akka jedhu sanadha. Amma kan nuun qabnu michuu liqa daldalaati. Liqa daldalaa kana keessatti egaa namooti daldala xixiqqaa geggeessuu danda'anii daandii qarqara ta'anii namni buna danfisanii buna kana sanatti danda'anii daandii qarqara ta'anii yookaan daldaluma xixiqqaa kophee waan adda addaa gurguruu danda'anii namoonni kun hin daldalu guyyaatti hin bitu hin gurguru. Kanaafiyyuu namooti daldala keessa jiran kamiyyuu liqii kana fayyadamuu hin danda'an jechuudha. So daldala keessa jiraachuun isaanii maal nu agarsiisa yoo jette namoonni kun yoo fudhatan qarshii kana daldala sanarraa buusanii immoo biizinasii isaanii xiqqoo isheen hin bal'isu akkuma bal'isan sana immoo galiin isaanii illee hin dabalti. Galii isaanii gatii dabaltuu fi kaffaltii isaanii keessatti rakkina hin qabaatanidha. Kanaafiyyuu amma namni tokko callume liqeeffatee daldala siin daldalu yoo ta'e kaffaltii irratti rakkina guddaa uumuu danda'a. Daldala irra jiraate garuu deelii tiraansaakshin aktiivitii gatii qabuu fi isarraa ka'ee hin kaffala akka jedhu sanadha jechuudha. Kanaafiyyuu michuu keessatti namoonni daldala kamiyyuu jiraatan xiqqaas ta'e giddu galeessa kamiyyuu liqeeffachuu fayyadamuu hin danda'an jechuudha. Akkamitti adda baastu sana? Amma heeyyama daldalaa gaafachaa jirra. Namoota dhufanii gara appilikeeshinii kana fayyadamanii heeyyama daldalaa hin gaafanna. Heeyyama daldalaa isaan qabaatan sana taanaan karaa sanaan liqeessuu dandeenya jechuudha. Birrii guddaan isin liqeessitan, birrii xiqqaan isin liqeessitan agam? Egaa michuun egaa yeroo tokkotti kanatti fayyadamtee dhaabdu miti yeroo hundumaa deddeebitee kan liqeeffachuu dandeessudha. Kana keessatti egaa hagam qarshii nuun liqeessinu qarshii 5,000 haga 50,000ti. Kun egaa maaf ta'e jettee yoo yaadde keessumatti egaa qarshiin kun maayinni 50,000 liqeeffachuuf hammam barbaachisaa 5,000 liqeeffachuuf hammam barbaachisaa hanga kana gidduu akkamitti namni argachuu danda'a yoo jette akka sila sitti himuu yaale kireedit skooringii wanta jennu kana keenya jira. Kireedit skooringii kun waan lama adda nu baasa. Tokkoffaa namni suni kaffaltii dandeettii hin qabaa kan jedhu sana adda nu baasa. Lammaffaa immoo kaffaluuf fedha hin qabaa. Dandeettii fi fedhii waan adda addaadha. Kana lamaan adda nu baasa. Kanaafuu maamilli tokko har'a michuurra dhufee yoo liqeeffate gaaffii si gaafatu hin jiraata appilikeeshiniin kun haala daldala kee si gaafata haala galii kee si gaafata hagam daldalarraa akka turte illee si gaafata kun hundumtuu adda baak isiin meejarii si gochaa jira iskoorii si gochaa jira jechuudha. Isarratti beezii ta'ee fakkeenyaaf gaafa duraa qarshii 6,000 si kenna. 6,000 kana edda fudhattee booda baatii afuritti baatii lamatti baatii tokkotti jechuu danda'a. Amma baatii tokkooti haba baatii 12tti kan yeroo kaffalti. Isa booda isa gaafa kaffaltu lammaffaa gaafa liqeessitu immoo tokkoffaa akkati liqeeffattee deebistu dandeettiin kee
adda ba'ee jira. Kaffaluuf illee akka itti fedha qabdu adda ba'ee jira. Isa lammaffaa irratti immoo qarshii 8,000 qarshii 5,000 siqiluu danda'a. Si guddisaa deema jechuudha. Si guddisaa deema jechuudha. Kun maaliif yoo jette namootuma asuma magaalaa Finfinnee keessatti yookiin iddoo biraatti yoo ilaalte daandii gubbaa ta'anii hin daldalu waggaatti garuu jireenyi isaanii hin dabalu. Maaliifidha yoo jette qarshii maqaban sana gaggalagashu namooti kun. Ishee keessaa jireenya isaanii geggeessu, ishee sana uffata itti bitatu, ishee sana keessaa mana kiraa itti bitatu, ishee sana keessaa waan nyaataa itti bitatu. Amma fakkeenyaaf namni daldala gubbaa taa'ee qarshii 10,000 biizinasii hojjetu yoo jiraate ishee 10,000 sana gaggalagasha malee iddoo biraati faayinaansiin dhufee gidduu galee fi namni buna danfisu sun guyyaatti buna kiiloo 1 kiiloo 2 daldaluu danda'a. Garuu amma nama kanaaf yoo 5,000 liqa laattee fi mur buna hamma bitee hammacee gurguru sana hin dabalaaf jechuudha. Hammuma sana immoo galiin isaa hin dabalaaf jechuudha. Hammuma sana immoo impaaktii isaa jireenya isaa irratti hammuma sana argaa deemtaa jechuudha. Kanaafiyyuu additionally dabalataan waan qarshii sana dhiyeessitee fi waggaatti jijjiirama itti argaa deemta. Kanaafidha namooti sun barana achuma bura danfisu, bara eegalee achuma bura danfisu jireenyi isaanii yeroo itti siqu hin agartu. Namoota isa kana garuu yoo hammate qarshii hammate yoo keessa bustaaf yoo ta'e dabalaa deema. Dhumarratti egaa michura dhufanii qarshii 50,000 gaafa ga'anii achumatti dhaabna jechuu miti. Maamilli sun achirra yoo ga'e biizinasiin isaa daldalli isaa guddachaa jira. Gatii ta'eef atis dabalaa fi deemuu qabda. 50,000 yeroo hundumaa liqeessitaaf yoo ta'e hin guddatiin achumatti hafii ta'a. Garuu 60,000 yoo gooteef, 70,000 yoo gooteef, 80,000 yoo gooteef haguma sana kaffaltiin isaa, humni isaa, performaansii isaa daddabalaa gatii deemuuf guddinni isaa giraajuwaalii guddachaa deema kan jedhu sanadha. Haala sanaanidha malee qarshiin isaa al takkaatti yoo ilaalte xiqqaata namni tokko waggaatti si'a 10 liqeeffachuu danda'a rakkina hin qabu. Al takkaatti kan liqeeffatu 5,000 10,000 ta'uu danda'a. Kumuleetiivii garuu yoo ilaalte dabalatee gara 100,000 gara 1,000,000tti kan siqu ta'uu danda'a. Haala sanaan itti deemaa jirra kan jedhu sanadha. Kanaafiyyuu namoonni keessumaa daldala qabaatanii kaayyoon liqeeffatu yoo ta'e dhugumatti michuun jireenya isaaniitti daldala isaaniitti jijjiirama guddaa hin fidaafi jennee amanna. Michuu ta'aaf jechuudha. Keessumaa gaa namoota galii gadi aanaa qabanii fi inni kun baay'ee bifa ittiin isaan jireenya isaanii sochii biizinesii isaanii fooyyeffatan ta'uu danda'a. Daawwattoota keenyaa kan waliin turtii taasisaa jirru Abdii Faqqadaati. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatti Daayirekteera kutaa teekinooloojii yookaas immoo tajaajila dijitaalaati. Isa wajjin turtii taasisaa jirra. Mee viidiyoo gabaabduu michuudhaaf qophoofte kana daawwannee walitti deebinaa sagantaa keenyas sanumaan gara goolabuutti fidna. Mul'ata qabeeyyiin akeeka isaanii dhugoomsuuf biiftuu dursanii barraaqa ka'u. Danqaawwan daandii isaanirra jiran bira taruudhaaf rakkoolee isaanii waliin wal'aansoo qabu. Onnattoota mul'ata isaanii dhugoomsuuf jecha gufuuwwan mudataniif harka hin kennanneef michuu Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa wabum. Toleegaa Abdii mee teekinooloojiin kun qotee bulaa hammam salphaadha? Itti yaadameera yeroo hojjetame. Keessumatti egaa gara qotee bulaa yeroo dhuftu keessumatti yeroo teekinooloojii wayii fiddu fedha nama sanaan waliin simuu qaba. Akkuma si jedhee amma michuu kan qabnu namoota daldala irratti bobba'anii qotee bulaan keenya kan lafa qotu yookiin hojii qonnaan bulaa adda addaa keessatti seenee kan jiru michuu fayyadamee hammam qonnaansa sana cimsuu danda'a hammam isa gargaaruu danda'a gaafa jettu. Hamma ta'etti qonnaan bulaa ta'ee namoota daldala keessa jiraniif michuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee isaan fayyada. Keessumatti qonnaan bulaa keenya hojii qonna qofa otoo hin ta'in hojii daldala keessa illee seenuu qaba. Galii isaa karaa adda addaa argachuu qaba. Kanaafiyyuu namoota daldala keessa jiran qonnaan bulaa sin hojjetanii hojii qonnaa sin hojjetanii daldala keessa namoota jiran michuu fayyadamanii itti adeemuu hin danda'anii. Itti fayyadamuu isaa irratti teekinooloojii kana salphaatti hubachuu irratti bilbila isaaniiti. Isa keessatti maal goonee jirra keessumaa amma michuun akka silasitti himee namoonni gara damee deemuu hin barbaachisu. Garuu gaafa duraa namoonni gara damee akka isaan deeman hin goona. Maaliifidha yoo jette sirriimatti akka isaan hubataniif jechuudha. Kanaafis amma michuun namoonni dubbisuu danda'anii dirqama ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Ingiliffaan kan amma dalagaa jiru. Gara qonnaan bulaa yoo deemte garuu keessumaa namoota dubbisuu hin dandeenye irratti isaan rakkisuu hin danda'a. Kanaafiyyuu gara damee deemanii dameerraa gargaarsa akka isaan fudhatan kan inni encourage goonu. Kabiraa garuu qonnaan bulaa
teeknooloojii kan biraallee gara hojiitti fidaa jirra. Keessumaa hojii qonnaa isaanii duukaa kan deemu qonnaan bulaa rakkina akkamii qaba yoo jettee hanqinni faayinaansii waan tokko rakkinni gabaa waan tokko wanta furuu danda'u isaaniif fiduu qabda. Isarratti illee dalagaa jirra. Gara michuu kun yoo ilaalle damee waliin dameen isaan bira ta'ee dameen itti agarsiisee namoota waa hubachuu dubbisuu hin dandeenye sirriitti itti fayyadamuu hin danda'u jennee yaadna. Gara fuulduraatti garuu moor teeknooloojii tokko gaafa fiddu achumatti dhaabbata miti moor salphisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Amma gara appilikeeshiniin dalagaa jira. Gara fuulduraatti USSD lakkoofsuma qofaa rukutanii bilbila isaaniitti akka isaan liqisan argatan illee deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaafiyyuu michuun gara fuulduraatti haala sanaan itti guddataa kan deemu namoonni barates hin barannes namni kamiyyuu haala salphaatiin akka fayyadamu gochuu kan dandeenyudha. Gara sanatti hin deema jennee yaadna haala sanaan deemsisnaa jechuudha. Hayyee gaafii koo xumuraatiin sagantaa kana kan goolabnu ta'a. Keessumaati amma biyyi kun addunyaa wajjin walitti hidhamiinsi isheen qabaachaa jirtu guddachaa deema. Addunyaan gara ganda tokkotti dhufaa jirti. Dhaadannoon jedhu sun jechuudha. Bal'achaadha kan inni jiru. Baankonni biyya alaa sanaa wal qabatee jechuudha. Gara biyya kanaa akka isaan dhufanii seenan akkuma telekoomiin dhufaa jiru. Baankonni biyya alaas dhufanii biyya kana keessatti akka isaan hojjetanii fi mootummaan balbala saaqeeti kan inni jiru. Teeknooloojii isaan fayyadaman immoo baankonni biyya alaatii dhufan kun baay'ee kan guddate ta'uu danda'a. Inni kun isaanii wajjin dorgomuudhaaf hammamaf qopheessee jira gama teeknooloojiitiin baankiin hojii gamtaa Oromiyaa. Egaa keessumaa addunyaa wal dorgommiiti. Keessumatti maamila gara faayinaanshal seektarii gara faayinaanshal industirii dhuftu maamilli kan si duukaa turuu danda'u tajaajila laattuunidha. Tajaajila guutuutti laattaaf yoo ta'e maamilli waan barbaadu sana inni dabarsaaf yoo ta'e maamilli si duukaa turuu hin danda'a. Keessumatti egaa baankiin biyya alaa yeroo dhufanii teeknooloojii salphaa fudhatanii dhufuu danda'anii teeknooloojii haaraa fudhatanii dhufuu danda'anii kanaafiyyuu maamila horachuu keessatti maamilli gara isaanii deemuu hin danda'a. Nuni egaa akka baankii hojii gamtaa Oromiyaatti mootummaan murtoo isaa murteessu illee malee guyyaan kun akka isheen dhuftu hin beekna. Yeroo hundumaa haala kanaan itti fufaa miti. Kanaafis jecha egaa keessumaa karaa teeknooloojii karaa dijitaalaa qophii adda addaa gochaa turre. Kun egaa michuun isaan keessaa firii isaanii isa keessaa isa tokkodha. Kana boodas piroodaktota adda addaa pilaatfoormoota adda addaa gara gabaatti uummata keenya biraa hin geessisna jennee yaadna. Kanaaf dursitee of qopheessite yoo ta'e dorgommiin al takka gaariidha si cimsa. Yoo hubannoo sana qabaatte garuu yoo of hin qopheessine ta'e dorgommiin si kuffisa. Kanaaf nu akka baankiitti dorgommiin nuuf humna nuuf ta'a. Dorgommiin nuuf gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisa jennee yaadna. Dorgommii sanaaf illee qophoofnee jirra. Qophii keenya immoo egaa uummati gara fuulduraatti jalaan argaa kan deemudha. Haala sanaan kan itti deemnu ta'a jechuudha. Hayyee gaafii koo xumureera waan dubbattu dhumarratti yoo qabaatte. Hayyee dhumaatti egaa keessumaa gara michuu nuun kan inni fidaa jirru namoonni akka isaan jijjiiramanii akka isaan dalaganii uummanni keenya bal'aan keessumatti hojii daldalaa irratti hojii dinagdee irratti sirriitti keessa seenee hojjechuu hin qaba. Uummanni guddate jechuun uummati keessumaa dinagdeen guddate kamiyyuu gara kamiyyuu kan guddatedha kan dhaabbatudha. Nuufillee egaa cimina haamalee kan ta'u guddina uummata keenyaati. Kanaafiyyuu michuu fayyadamaa michuutiin liqeeffadhaa liqiin keessan immoo liqii kaayyoo qabu ta'uu qaba kan jedhudha. Ergaan koo dhumaa kanadha baay'ee galatoomii ulfaadhu. Hayyee asitti argamtee maamiltoota keetiif akkasumas immoo daawwattoota FIBtiif dhimma baankii hojii gamtaa Oromiyaa gama teeknooloojiitiin guddina irra jirtanii fi egeree baankichaa gama teeknooloojiitiin jiru yaadannoo qooddeef baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Baankichaafis milkii gaarii hawwinaa barri bara gaarii bara milkii isiniif haa ta'u. Galatoomaa isinis ulfaadha. Jalatamoo daawwattoota keenya qophii keenya addaa guyyaa har'aatiif qopheeffannee xumurree jirra. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa gaa baankii keessanii itti fayyadaman dhaamsa keenya nuufis gaa michuu keenyaadha. Waan qabdan kunuunfadhaa jabeeffadhaanis ergaa sagantaa kanaati. Sagantaa kana qopheessee isin biraan ga'uudhaan kan isin waliin ture. Daani'el Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin waayiloonni koo asna wajjin kan turan Dabala Nagaasaa fi Oliyaad Badhaasaati. Qophiileen FIB hafanitti dhufanii jiru daawwadhaa. Yeroo gaarii.